Hey my beloved families, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improve your English speaking skill. Let's dive into our today's lesson. Har'ammoo ganama yeroo hedduu wanta goonu ani ganama akkas godhee hirriba kootii ka'ee ciree hojjedhee nyaadhee mana shaaworii deemee uffata uffadhee sireessee kanaaf kan kana fakkaatan yeroo hedduu ni haasofna. So isaan kana afaan Ingiliffaatiin nama tokkotti himuu yoo barbaanne wantoonni ganama goonu jechuudha. So isa kana akkaataa kamiin afaan Ingiliffaatiin akka haasofnu haala gaariitiin ni ilaalla jechuudha. Interesting. So jalqabarratti bakka ciisichaatiin ka'e nan dammaqe hirribaatiin dammaqee ni jenna. Just hirribaatota bakka ciisichaatiin ka'een dura hirribaatiin dammaqee ni jenna. So afaan Ingiliffaan akka kana jechuu barbaanne maal jennaa? Wake up. Wake up namni kamiyyuu ni beeka jedhama mana. So I wake up in the morning jechuu ni dandeenya jechuudha. Ganaman ka'e hirribaan dammaqe jechaa jirra jechuudha. Achuma bakka ciisichaa keenya sirriirra haa ta'u wherever it is. So nan dammaqe jechuu barbaan I wake up in the morning. Say it with me. Istiyaana waliin jedhame I wake up in the morning. I wake up in the morning jechuu ni dandeenya jechuudha. Ganama hirribaatiin dammaqe. Ganama hirribaatiin dammaqe jechuu barbaan akkuma amma iskiriin irratti argaa jirtan kana I wake up in the morning jechuu dandeenya jechuudha. Good. So ergaa akka kana jenneeti itti fufnee immoo bakka ciisichaatiin ka'ee specially sirriirra jiraate sirriirraatiin ka'ee ni jenna. So akkas jechuu barbaanne immoo get up ka jedhu fayyadamna jechuudha. Get up jechuun ka'uudha. So then or after that kanaaf kana fakkaatan fayyadamuu dandeessu. Then itti fufee jechuudha. Then I get up from the bed jechuu ni dandeenya jechuudha. Then I get up from the bed. Sirriirraan ka'e bakka ciisichaa kooti jechuudha. Nan ka'e jechaa jirra jechuudha. I get up ka jedhu kana gaafa pronounce goon get up kan yeroo dubbisnu jechuudha. Yeroo dubbannu get up ka jedhu sana get up. Say it with me. Get up. I get up from the bed. Jenna jechuudha. Bakka ciisichaatiin ka'e. Interesting. Ergaa bakka ciisichaatii kaanee ciisicha sirreessuun yookiis immoo siree hafuun keenya hin hafu. So sireen hafe yookiin sirreessee ni jenna. Sireen hafe yookiin sireen sirreessee ni jenna. So akka sana jechuuf immoo maal jennaa? Make jechuun hojjechuudha. Kana jechuun kontekstuwaali asitti kan nuyi fayyadamnu sirreessuu isa jedhudha jechuudha. So make jedhu fayyadamnee after that or then next kanaaf kana fakkaatan jechuu dandeessu. After that I make the bed jechuu ni dandeenya jechuudha. Maalan godhee sireen sirreessee yookiin hafe isa jennudha jechuudha. After that I make the bed jenna jechuudha. Good. Akkas jechuun sireen sirreesse sana booda immoo isa jennudha jechuudha. Interesting. Sana booddee waaqa akka amantaa keenyaatti waaqa kadhachuun keenya naaf yeroo baay'ee kiristaanonni akka ciisichaatii ka'aniitiin yeroo baay'ee ilbeeffatanii kan kadhatan. I think amantaa kaaniifis waan waaqayyoon kadhadhe sana booddee immoo nan kadhadhee ni jenna. Then I pray or after that I pray God jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee nan kadhadhe yookiin nan galateeffadhe waaqan galateeffadhe jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Achi kanatti fufee ani mana fincaanii deemee achumaan shaaworiin fudhadhee kana jechuu dandeenya. Then I take a shower or I go to bathroom or I go toilet jechuu ni dandeenya jechuudha. So achumaan gaafa shaaworii deemnu sanas kanas fayyadamuun keenya afaan ta'eef so I go to bathroom or I take a shower jechuu ni dandeenya jechuudha. Shaaworii maa so I take a shower. Then I take a shower or after that I take a shower jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. So ergaa shaaworii fudhanneeti deebi'een cireen hojjedhe yookiin cireen dalagee ni jenna. So akka sana jechuu barbaan after that or then
I make breakfast. I make breakfast. Breakfastiin cireedha. Laaqanni maal jenna? Yes, lunch. Lunch. Good. Irbaatno dinner. Dinner. So cireen hojjedhe jechuu barbaan I make breakfast. I make breakfast. Making kun isuma gubbaatti sila sireen sirreesse jennee fayyadamnedha jechuudha. Contextually garaagaraa qabaata malee isuma sanadha jechuudha gaafa akkasinitti dhumne. So I make breakfast yoo jenne cireen hojjedhe yookiin dalagee jechaa jirra jechuudha. Akkasana jechaa jirra jechuudha. Good. Good. Is it clear? Well. So itti aanee nan nyaadhe cireen dalagee kana nan nyaadhe jechuun keenya nafu. Cireen dalagee kana nan nyaadhe jechuun keenya nafu. So then I have my breakfast or I eat my breakfast jechuun ni dandeenya. I have or I eat. I eat my breakfast or I have my breakfast jechuun ni dandeenya jechuudha. Ciree kun nyaadhe yookiis immoo ciree nyaadhe jechuu barbaan akkasana jechuun ni dandeenya jechuudha. I have or I eat my breakfast. Sana booddeen manaan sisirreesse yookiin mana qulqulleesse jechuun keenya hin hafu. So akkasana jechuu barbaan I clean my house. After that or then kan barbaanne fayyadamne I clean my house. I clean my house. I clean my house jechuun ni dandeenya jechuudha. Akkasana jechuun ni dandeenya jechuudha. Interesting. I clean my house. Sana booddee orderii maybe wal jijjiiruu danda'a. Sana booddee shaayii waan ho'aa shaayii haa ta'u buna danfifadheen fayyadame jechuun keenya hin hafu. So akkuma sila jenne I make breakfast ka jenne sana I make tea or coffee kana jechuun dandeenya. Achumaan immoo fayyadame isa jedhuuf immoo I make and drink coffee or I make and drink tea jechuun dandeenya jechuudha. Shaayii yoo ta'e tea ka jedhu fayyadamna. Buna yoo ta'e immoo coffee ka jedhu fayyadamna. So I make and drink coffee or I make and drink tea hojjedheen fayyadamee shaayii danfiseen dhugee yookiin immoo buna danfiseen dhugee jechuu barbaan I make and drink danfiseen dhuge. I make and drink coffee or tea ka jedhu sana jijjiiruutiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Good. Sana booddee uffata kun jijjiirradhee uffata keenya jijjiirannee bahuun keenya hin hafu bakka dalagaa deemna yoo ta'e. So uffata kun jijjiirradhee jechuu barbaan there I change my clothes. I change my clothes jechuun ni dandeenya jechuudha. After that I change my clothes jechuun kana booddee uffata kun jijjiirradhe yookiis immoo jijjiirradhe jechuu barbaan akkasana jechuun ni dandeenya jechuudha. Sana booddee uffatan jijjiirradhe yookaan immoo uffatan jijjiirre jechuu barbaan after that I change my clothes or then I change my clothes jechuun ni dandeenya jechuudha. Good. Sana booddee bakka dalagaan deemi. Sana booda umaratti bakka dalagaan deemi jechuu barbaan finally I go to work. Ilaaltaniitti yoo ta'e jalqabaa qabee haga dhumaatti kan nuyi fayyadamnu verb waanidha. Kana jechuun simple present tense dha jechuudha. Maaliif yeroo hedduu ganama yeroo kaanu waan hojjennudha jechuudha.